Ashama arkafuun akkam jirtu hordoftoota Oromoo Miidiyaa kun qophii sonaartiiti. Qophii sonaartii koo guyyaa irraatiin sirba wabii dhaabaa ekira dubbistuu jedhu torban kana keessa kan ba'e qabadheetiin dhiyaadhee jira. Qophicha qopheessuun kan siin waliin turu Anaayyaantu Taayyeedha. Ogeessi kaameraa koo Abdullahi Guyyoona waliin jira. Akka xumura qophii kootiitti nafaana bu'aaraa bashannanaa na waliin turaan afeerraa kooti. Gamanumaan gara sirba wabii dhaabaa ekira dubbistuu jedhutan isin dabarsa mee sirbicha dhaggeeffannee sanarratti wantoota tokko siniif ibsuu yaala nafaana tura. Jalqabuma gaafa sirbicha itti seennu dargaggoota shubbistoota dhiiradhaa caammaati hanga tiishartii isaaniitti waan hundumtuu gurraachaadha gurraacha uffatanii jiru. Sirbichuun mata dureen isaa ekira dubbistuu jedha. Jalqabatti ekira dubbistuu jechuun maal jechuudha? Waa'ee ekira dubbistuu waan isiniin galle ekira dubbistuu jechuun nama du'ee bakka jiru kan dubbisu ekira dubbistuu jedhama. Wanti kun kennaadha. Namni hundumtuu dubbisuu hin danda'u. Sirba kana keessatti ekira dubbistuu jedha. Ekira dubbistuu jechuun hiikkaansaa kana mee sirbichi maal akka ta'e walumaan ilaalaa waliin daawwannaa deemna. Egaa jalqabuma irratti sirbicha shubbistoonni sun shubbistoota dhiira qofaa asirratti qeeqa koyoon kaasu barbaade maaliif shamarranii waan kana keessa hin gallee moor utuu shamarran keessa jiraatanii sirbi kuni addumatti illee miidhagina kennuu danda'a. Maaliif shamarranii rabbi jalqabuma miidhaginaaf waan uumeef waan hundumaa waan miidhagsanii waan hundumaa waan bareechanii fi ilmoo dhiiraallee kan bareechu shamarra waan taateef asirratti utuu sirba kana keessatti shubbistoota birattuu shamarran argamtee titee moo hin bareeda kun yaada kooti sirbicha dhaggeeffannu waliin. Bakkal chabawuun ollee gufuunu miila nuufitte ijoollee gufuunu miila nuufitte ijoollee. Sirbichi haala waraabbisaati yeroo hedduu gaafan sirboota filadhee dhufu nan dubbadha. Yeroo ammaa kana keessatti walumaa galatti aartiin Oromoo Itoophiyaa irra darbee gara Afrikaatti illee akka inni guddataa jiru wantoota hedduutu nu agarsiisa. Keessumaatti haalli waraabbii kiliippiin isaallee bakka isaan filatanitti waraabaa jiranii haalli kwaalitiin isaati ajab kan nama jechisiisudha. Egaa keessumatti namoonni yeroo ammaa kanatti aartiin Oromoo akka guddatuuf shoora keessan ba'aa jirtanii ulfaadha. Unu miila nuufitte ijoollee mormi mataa hin baanne hambaafun tolu ba'aadha doonii qillee. Akkas jedha bakkalcha ba'uun ollee gufuu miila nuufitte yaa ijoolleedha. Gaafa ganama wayin gara subii barii gara sa'a 9 yookiin 10 keessa manaa bahanii gara ganama barii dukkana gaafa deemanii dukkanadha ifaa of harkaan qaban taanaani amma bakkalchi barii sun nama ba'ee iftini nama baatutti gufuun hedduu nama fixaa gufuun nama rurrukuta garuu sanas ta'u kanas ta'u bakkalchi numa namaa baay'ee numa namaaf bari'a. Egaa wabiin sirba isaa kana keessatti bakkalcha ba'uun ollee gufuun miila nuufitte yaa ijoollee jedha. Dhufeellee maal jedha mormi mataa hin baanne mormi kun mormi mataa hin baanne abbaa foon taatu jedheetu sirbaa jechaadha. Sirba sana kana keessatti jechamanni kuni namni ofiisaaf hin taane namaafuu hin ta'u namni of hin gargaarre yookiin namni of hin fayyanne nama biraaf darbeen ta'u akka jedhuuttan akkasittan eekkadde isin immoo yaada keessan koomentii naa godhaa. Asirratti waan bira darbuun barbaanne dubartii uffata gaddaa uffattee naxalaa ol galagalchitee teessu gama keessatti immoo bifa mastaawotiidhaan kan hojjetamee jiru suuraa girgiddaatti aartistii maayikii qabatee akkanatti sirbaa dhaabbatee jirudha. Egaa akka naagaleetti sirba isaa keessatti gara dhumaatti sinan agarsiisa. Haati kuni haadha aartistii Oromoo yookiin haadha aartistii Haacaaluu Hundeessaatti fakkeeffamuu dandeetti yookaan immoo haadha aartistii Oromoo yeroo ammaa kanatti maaliif aartistoonni Oromoo kan amma fakkeenyaaf Onsinii Kaasee Dhaadhii Galaan aartistii Eebbisaa Addunyaa aartistii Haacaaluu Hundeessaa kanaafiyyuu aartistoonni Oromoo maqaa Oromummaa isaaniidhaaf akkasumallee maqaa aartii Oromoo guddisuudhaaf gatii amma du'a lubbuutti waan kaffalanii fi aartii sanaaf jecha lubbuudhaan har'a hin jiranii kanaafiyyuu haati suni haadha aartistoota Oromoo bakka bu'uu dandeessi. Keessumatti immoo haadha aartista Haacaaluu bakka bu'uu dandeessi. Akkasittan eeggadde anaaf akka naagalee isin immoo waan jettani
koomentii gochuu dandeettu. Daktu abdachuu karaadha mormii mataa hin baanne abbaan toluu ba'aadha soonii qilleensi raasee daktu abdachuun karaadha shaggar yaa wiirtuun kaleessa riqicha lafeen ijaarree dhugaa abbummaa maddasaa bararaaf kennuu ta'a. Yaa akkas jedha sirba isaa keessatti shaggar yaa wiirtuu kaleessaa riqicha lafeen ijaarree dhugaa abbummaa maddasaa bararaaf kennuu ta'aareedha. Sirba isaa keessatti waan shaggar kun artistoonni keenya yeroo baay'ee irra deddeebi'anii nutti himuu jiru. Shaggar egaa wiirtuu kaleessa riqicha lafee keenyaatiin kan ijaaramteedha. Finfinneen lafee Oromoo fi lafee artistoota Oromoo, lafee abbootii qabeenyaa, lafee qotee bulaa Oromootiin walumaa galatti shaggar lafee Oromootiidha kan isheen ijaaramte. Arrammoo abbummaa arganne kana deebisneetu bararaaf kennuu ta'aaree jedha. An akkanaa galatti jecha bararaa jedhu kan akkamittiin isiniif fakkaate fakkeenyaaf amma oggaa gara suuqii gaafa nagadanii yookiin mi'a tokko gaafa nagadanii jechi barraarii jedhamtu tokko jirti jechaadha. Fakkeenya namni yeroo hundumaa dhaabbataa ta'ee dhufee waa sirraa bitu nama dhaabbataa kastaamerii kee yoo taatu namni darbee dhufee immoo gaafa waa bitee sibira darbu nama argitee hin beekne namati guyyuma tokko argitee hin beekne yookiin nama lafa sanatti fuulli isaa haaraa ta'ee barraarii waan ta'eef fuutee dhumati. Birrii waan 50 dhibbatteetti gurgurachuu dandeessa namni sun deebi'een dhufu waan ta'eef jecha sarii akkas ta'uu danda'a kun akkasittanii hiikkadde gaa hiikkaa kooti kunis isin immoo waan jettani koomentii naa gochuu dandeessu. Ilmoon yoom abbaa dhalchee? Ilmoon yoom abbaa dhalcheree? Ilmooni abbaan dhalchu abbaatu ilmoo dhalcha malee ilmoon abbaan dhalchu sirbii kansaa kuni wabiin higa waan jedheef qaba. Brother, bakka bara darbuu jedhu kanatti daa'imman lama mi'a ittiin taphataa jiranii yookaan bishaan keessa bu'anii dhaabbatanii ilaalan isheen sun illee miira gammachuun qabdu mucaan dhiiraallee miira gammachuun qabu miira gaddaatti kan isaa waan sana ilaaluu jiranii. Asirratti maatiin hundumtuu walitti dhufeeti bakka isaan itti kaartaa taphataa jirantu jira taasai waliin taphachuu jiru abbaan keessaati jaarsi suni taa'eeti miira gammachuu hin qabne miira gaddaatiin ijoollee sana ilaaluutti jira. Waaw namatti tola dhugaa shubbisiisaa waan hundumtisaa tu kana biratti shamarran bira jiraatte. Ya sandabe sambata guddaa biifaan galgala. Ya sandabe sambata guddaa biifaan galgala. Ya sandabe sambata guddaa. Asirratti utuu waliin taphataa jiraniiti yeroo itti maatiin sun walitti mufatee kaartaa san walitti dadarbatee sokkutu jira. Ya sandabe sambata guddaa biifaan galgala. Kanuma isin dhabdanitu anallee na dhibee. Bakkuma isin cabdanitu mo cabeetanii gaddee jedheet yeroo inni asirratti sirbu. Ya sandabe sambata guddaa biifaan galgala. Ya sandabe sambata guddaa biifaan galgala. Kanum sin dhabdan dhabeetan yaada. Kanuma sin dhabdan dhabeetan yaada. Bakkuma isin cabdan cabeetan gadda. Asirratti maal jedha karaatti nafuu gumaan gootichaadha. Jalqaba maal jedheen sinii kaasee ture jalqabatu sirba kanatti ittiin seeniniin dubartiin uffata gaddaa uffattee taa'u jirtu footoon asii artistii bifa maayikii qabatee jaajaa jiru suniin artista bifa Hacaaluu Hundeessaatti kan fakkeeffame dubartiin sun immoo aaddi keenya sun immoo haadha Hacaaluu Hundeessaa ta'uu dandeetti jedhee sinitti dubbadheen ture asirratti dhufee maal jedha. Karaatti nafuu gumaan gootichaa dheetu yeroo nasitti dubbatu. Nafuu gumaan gootichaa mormii mataan baanne
irra deddeebi'eeti maal jedha mormi mataa hin baanne abbaaf tolu ba'aadha jedhan jalqaba isinitti meera mormi mataa hin baanne abbaaf taatu ba'aa ergata namni ofiisaaf iyyaanne namni namaaf hin ta'u ofiisaaf hin ta'u akka jechuuti. Mormi mataa hin baanne abbaan tolu ba'aadha Mormi qilleensi raasee dhaqtoq dachuun karaadha Asaasa immoo asaasa ika asaasa immoo asaasa ika asaasa immoo asaasa ika asaasa immoo asirratti dhufeeti dubartiin sila uffata gurraacha uffattee teessee gadduu jirtu yeroo isheen uffata adii uffattee akkasumallee footoon sila siin jedhe sanarraati caragdee bakka isaatti deddeebisaa jirtudha kan hin argaa jirru. Fuula isheerraallee miira gammachuu itti argama. Dhugaa dubbachuudhaa fi artistoonni Oromoo keenya yeroo ammaa kanatti akka gaariitti hojii boonsaa hojjechaa jiru. Keessumaa bakka ammaa alatti ibidda qabsiisanii akkatti sirbaa jiran suni bakkuma fiilmii wayii itti dalagamaa jiru malee bakka sirbi itti dalagamu illee hin fakkaatu. Manni isaan keessatti filatanii waraabuu jiran illee ajab nama jechisiisa. Baay'ee namatti tola. Jijjiirama guddaadha aartii Oromoo irratti kan argaa jirru. Urjiitaatee Kilimanjaarorraa nifta barii mul'ata fagoorraa. Yeroo darbee sirba kan isin hojjedhe ture keessatti xiqqaa tafarii dhumarratti kan inni deeme gaara dhaqeeti tulluu Maarturaa Sareedheetiin xumure wabiidhaa baan illee maal jechuu jira tulluu taatee mul'ata gaara Kilimanjaarorraa jedhe kun Oromoo madhaan kan hiikkadeetti maaliif Oromoon sababa bal'aadha Oromoon sababa guddaadha mul'annaa jechuudha. Mul'ata fagoorraa Urjiitaatee Kilimanjaarorraa nifta barii mul'ata fagoorraa Ardiif abdaarii waliin taraarsa guddaan akkamii wal mankaraarsa Sirbasaa kana keessatti maal jedha ardiif abdaarii waliin taraarsa guddaan akkamiin wal mankaraarsa jedha kun ergaa guddaadha. Bifa aartiidhaaniti ergaa gurguddaadha kan isaan dabarsuu jiranii sirba Oromummaa ka jedhu kan itti qarlee yeroo darbe isinii dubbadheen ture ammallee sirba kana keessatti maal jedha ardiif abdaarii walitti taraarsaa guddaan akkamitti wal mankaraarsaa jedha dhimma waa'ee haraaraa irratti inni sunis guddaadha inni kunis guddaa waan ta'eef isinii walitti dhuftanii walitti araaramtanii waliin hojjechuu jiraachuu dandeettu isin nama gurguddaa waan ta'aniif akkamitti wal mankaraarsitu jechuudha ergaa guddaadha kun. wal mankaraarsa arbi dallanee dombiidhaaf morkuu boodan akkaba mormii mataa hin baanne abbaan toluu ba'aadha mormii qilleensi raasee dhaqtoq dachuun karaadha mormii mataa hin baanne abbaan toluu ba'aadha mormii qilleensi raasee dhaqtoq dachuun karaadha eker dubbistuu Jiboodho kataa kaleessa gargar fofa'u wallaalle sardiidaaf ilmoo korbeessa wal fakkaatti ija keessa bira darbu waddeessa sognee bira darbu karri gichaa'u bira darbu miilli gargar fofa'u wallaalle sardiidaa fi ilmoo korbeessaa jedha. Kun akkuma wabii dhibdee egaa nama hundumaa dhibdee jirti yeroo ammaa kanatti gargar foonii dhugumaa rakkisaa akkuma isa dhibdee nuun illee nu dhibdee jirti. Wal fakkaatti ija keessaa bara darbuu Egaa akkuma jalqaba isinii kaasuuf yaaletti jalqaba irratti sirbicha keessatti maatii waliin namanii yeroo waliin kaartaa taphatan sanii miirri gammachuu irra jiru wal jeequ kaartaalee yeroo lafa naqanii deeman sana jira garuu ammas irratti maatiin sun hundumtuyyuu walitti dhufee walitti gammade yeroo isaan itti waliin odeessanii taphatanii kolfaa jirantu jira egaa miira gammachuuti bira darbuu jedha. bira darbu waddeessa sognee bira darbu
darbo gara karrigicha ijoollettiin sila jalqaban illee sinitti himessanii fuula gammachuun qabneen dubaras dhiiraa suni amma miira gammachuudha yeroo isaan tapha isaanii waliin taphatantu jira egaa sirba wabii dhaabaa keessatti wantoonni kiraa dubbistuun maal akka ta'e waa'ee shubbistoota dhiiraa qofa irratti illee yaada koo kennee jira waa'ee bakkalcha ba'uun wantoota hedduu kan ammanaaf galee isinii ibsuu yaalee jira isinillee wantoota kana irratti isinii galee yoo jiraatan koomentii jalatti kaa'uudhaani natti himuu dandeessu. Egaan ordoftoota Orni Miidiyaa qophii sonaartii kan guyyaa irraa sirba wabii dhaabaa mata dureen isaa Ekeraa Dubbistuu jedhu irratti kan hin qindeeffadhe kan guyyaa irraa kana fakkaataa torban sirboota biraatiin hanga walitti deebinutti qophiilee Orni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.